Addunyaa tan namu yoo dhalatu harka duwwaa itti dhufa. Haa taatuuti namu harka duwwaa itti dhufullee maatiin irra dhalatan gargara. Tokko yoo dhalatu laf guddate nam qabeen waan godhu wallaale dureessa addunyaatii fi pirezidaantii biyya farra yoo dhalatu tokko laf raasaa ta neetwoorkiin hin jirre lafa hospitaali hin jirre ta yoo dhukkubani iddi muka qotatan ta girrees makiinaa baqatan maatii iyyeetti guma qeechaan qaban fa'a irra dhalata. Duuba yoo laafanii yookaan carra waan addunyaan keessa jirtu si garsiisa dhabde malee jireen kan kee irratti fulaan ati itti dhalatte guddin biyya jala sin hambifta. Keessumatti yoo baadiyyaan dhalatte diqqeennum kee irra kaatee dirqam kee barachaa guddatte. Adoo xiqqaatu ilmooleetiin itti keeyyatte tisitee marraan geettu akka horiin kun quufu yoo dheebotu akka bisaan barbaadu. Diraandisa silmi akka irra eegani yoo horii kan gatte ammoo akka bineensi balleessuuf warri keetillee akka siin lolu beekattee dirqam kee sun baate horii sun jabeessite. Duuba dirqamuu fi kan beekee waan guddatuuf ilmaan horsiise bulaa fula hedduuf waan hedduu keessallee mata biyyaati. Haa taatuuti nami keenna fula biyya lafeen illee hin qabu. Gaaf dhalatu warra horsiise bulaati hojiin inni beeku tikaafoo ba'a yookaan qonnoo biruuti. Yoo baratellee hojii mangiftii biraan waan dhibin beeku. Ammallee hojii xixiqqoo takka hin tuffata akka ceeraan laala. Baratee mata digirii qabate hojii uumachuu hin beeku yoo mangiftiin hin qadarin waqti isa cufa harum gubbaa fi man dhugaatiif dabar. Yookaan maatii tiyya waggaa gangeechuuf na barsiifte ammallee deebii harkisii eegadha jedhee mata ofiitiifu gar maraatuuf adeema. Biitii ammoo hojii xixiqqoo akka listiroofa irra kaate yoo guddatti agarra. Nami keenna hojii akkana tana maaf tuffata? Yooyya daawwattoota daa'imtuu miidiyaa nageenyi sanbadaadha. Har'a magaalaa Nageellee Booranaa keessatti dargaggeessa fakkiin dargaggootti inni ta'a jennee yaadnu tokko isanii qabannee dhufe. Bu'aa bayii jireenyi isaa akka nuu qoodu akka irra barannu shakki hin qabu. Agmiishoo qoomii tanaatti nu waliin turaa isaniin jedhu. Yaa obboleessa koo sittiin himaa haalli garii namaan deema finda gatiin beeka jirtu imaamaddu gara guddinaatti. Yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu. Yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu. Yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu. Maqaan kiyya Mallichi Liibanjiloo naan jedhani godin Booran baha magaalaa Nageellee Booranaa asuma ganda duwwaa sadii yookiin gandamni Goobichi jedhamu naannoo sana daladhee. Booranni waan kana akka malee tuffata. Horii isheewu allaattiidhaan lukkuu baay'ee uummata keenya nama Booranaa allaattiidhaan foon isaaniillee guddoo nyaatu jechuun uummanni baadiyyaa. Kaan ammoo garuu hojii tanaa galuu fi akkoomsi na godhe ani asiin dura kallattii dhibii ture jechuudha. Waraan bilisummaa Oromoo keessa ture waggaa 7 fi achi ture. Galammoo gaafa gara hawaasaa makamu leenjii bulbula ture kaambii bulbulaa jilamaaf achi leenjine achi booda gaaf gara naggaluu haati tiyyini minna waariyoo jedhamti seefineetti lukkuu 10 kennaniif. Lukkuu 10 kennaniifi lukkuu 10 taanii keessaa lukkuun jaguutuun koromne. Achi booda lukkuun tani nun qallabna koromniin taan gurgurdate koromnii shanii birri 10 gurguranne 2,200 gurguranne hayyee wanni kun faayidaa qabdii kan jedhirra ka'ee gaafa ammoo kaambii bulbulaa turre suni kallattii hojii akkaataa hojii itti hojjetan cufayyuu nu uumanii jechuudha. Achirra ka'ee koromni isaan gaafa 10 gurguru lukkuun tun faayidaa qabdii kan jedhirra gara mootummaa illeen liqee fudhadhee mootummaa baankii siiqee waliin ta'uun damee Nageellee irraa fudhadhee duraan dursa osoo lukkutan seenne fayyummaa isii barachuun na barbaachisa maalummaa isii baruun na barbaachisa jedhee kolleejjii Baalata'oo magaalaa Nageellee achi sartifikeetii fudhadhee jechuudha. Achirraa lukkutaan 10 irra akka sadarkaan isaan gartan kana marsaa 4 akka sabni deemuu jirra.
Garuu hojii seenne ammoo hawaasi keenni lukkuu horiinsa'u. Tasumayyuu lukkuu horiinsa'u akkuma taasisaatti nu nama rafaa didduu ture jechuudha. Rafaa didduu ture gaafa achi jirru nageenyi keenni gaafa bosona jiru nageenyi keenni nagmilluu ilaati akka olii akkan kan libsanne jechuudha. Hojiin tunini nu nama raasa ture galee xilicuu nu ga'e. Namni hojii lukkuu akka malee nam dhibbii lukkuun akka malee inkibikaabee feetii qulqullinni feetii dadhabbinni feetii namni ammoo keessatti hojii gargara maaniidha. Nu ammoo nu nam qara raffaa tureef waan ta'eef nu akkuma taasisaatti xilicuu naan geettu jechuudha akka malee salphaana biratti. Horsiisuu fi deeggarsa guddaa si gaafachiisa. Amma tokkoffaa inni lukkutan nama kennuuf dura gama ogeeyyiitiin akka malee hanqinni jira jechuudha. Gama ogeeyyii amma lukkuulee seefineetti uummata hin qoodaniif gaafa uummata qoodanii fi deeggarsa silaraa kennaniif garuu lukkuun tun faayidaa qabdii bu'aa qabdii jedhanii osoo uummata keenya kan itti hubachiisanii lukkuu qoodaniif gaarii. Akkasuma lukkuu kennuufi jiraniif faayidaa isii hin beeku akkuma allaatti jedhanii kaani ofirra wanni godhu. Dama ammoo kallattii inni ijoolleen dhuftee iji teessallee laattee akkaataa nu sila itti babal'ifannee wanni nu kaan ammoo deeggarsi nu ani nama gibbii maatii keessatti hojjechuu jira jechuudha. Gibbii maatii keessatti hojjechuu jira. Gam dhibeelleen ammoo hin jira lafa nama kireeffadhee amma lukkuun keessa hin jirtu malee bulana yaanin laalla lafa nama kireeffadhee achillee jirti jechuudha. Gam deeggarsaatiin hawaasa keenya kan keessatti bal'isuu barbaada jechuudha. Naannoo magaalaa baadiyyaa aanaalee irratti bal'isee ijaaruu barbaada waan taateef gam deeggarsaatiin hanqinni lafa waan qabuuf deeggarsa kana barbaada jechuudha. Mata keenyaani anummaa mata kiyyaanii agaa fakkeenya uudat bilbilaan asiin akka madda walaabuu lamaanii deemee ofii kiyyaan gabaa uumachuu jira jechuudha. Malee wanni mootummaan kallattii gabaa naa uume koota gandi kun kallattii itti irra fudhadhanaan jedhe haga ammaatti hin jiru jechuudha. Lukkaan marsa afurii ofii kiyyaan deemee soqachuu jira. Deeggarsi ammaan tan na barbaachisu inni guddaan akkaataan anamma nama liqee mootummaa fudhadhe tokko jechuudha. Liqee mootummaa fudhadhe mootummaa waadaa naa seenee liqee kana hojjadhee deebisa. Qabeenyaan ammoo fudhatu kun yoo narra hin ka'in waan sun hin deebisu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu akka horiin kun gabaa na argate hawaasa gargara irratti dhageettiin na argamte horiin kun yeroo gaaf naa deebi'u wanni sulleen gabaa sulleen naa babal'atti deeggarsaallee kallattii suniin argachuu hin danda'a jechuudha. Akkuma isin gartanii hulleen biraanchi lammaffaa amma lukkuu nama rabbede guyyaa muraasaatiin booditti nu galti. Kaanii hanqinnoonni jijjiiran baay'ee jira. Hanqinnoota gam qorichaatiin amma naannoo magaalaa keenya kanatti qorichi hin argamu. Qorichi kun hawaasa adoo dhannee bitanna. Qorichi hin argamu. Hanqinni ogeessaallee baay'ee qabna. Kaan ammoo hanqina nyaata qabnaa jechuudha. Nyaati hawaasa adoo achi dhannee bitanna. Yookaan yoo hin ta'in gara birrii 8,000 fi gara 700 ejjaa jechuudha nyaati lukkuu. Intaali tokko jechuudha. Kanaaf hanqinnoonni hukulleen cufin jiranii osoo hanqinnoota kana gama mootummaatiin gabbu'anii ogeeyyii nuu fidanii nyaata nam nuu dhiyeessu. Yoo nuu fidanii nu arganne nu lukkuu horsiisuun nu bira salphaa jechuudha. Kanaafuu akkuma sana agarta kan gibbiin ani achitti hojjechuu jirsulleen gibbiin tamaatiiti. Tullee laftallee kireeffannee wanni jechuu jirra. Kanaafuu hanqinni guddaan nu qabnu hanqinni ogeessaati jechuudha. Hanqinni qorichaati jechuudha. Hanqinni nyaataati jechuudha. Kanaafuu wantoonni kun osoo nuu sirraanii gaarii jechuudha. Karoorri fayyin fuulduraa fi lukkuulee hawaasa baadiyyaa kan maanaalee giddu kan guutuutti keeddeemee barsiisuu barbaachisaa jechuudha. Keeddeemee tokko tokkoon akka lukkuun tun horii akka inni ammoo lukkuutan tuffatu akka lukkuun horii keeddeemee barsiisee lukkuulee kana hawaasa keenya sirrii deemee akka inni qabatu godhee barsiisuu barbaada. Dargaggeessa wannan dhaamuu fi dargaggeessa kanneen baay'ee hojii tuffataa jechuudha. Akka malee hojii tuffataa yeroo qabullee mana alkoolii gargaraa dabarsa kaan karoomirra dabarsaa jechuudha. Hojii namatti uumata. Hojii namatti uumata malee namni siinuu.
Gaafa tujuumatti namni sir dhaabate hojii si uumaa jechuudha. Kanaafuu tokko hin jedhini fakkeenya lukkuu 5 yoo bitate lukkuun tun 5 yoo hokkaan 5 buufteef namni kuniin guyyaa birri 5 dhibbaan oolaa jechuudha. Diqqeessine yoo qabu. Kanaafuu dargaggeessi keenni kaaskee jiru guutuun osoo gara hojii bobba'ee hojii tuffachuu baate hararri deemee fuula gargaraatti argamuu manna hojii osoo deeme. Dhalooti keenya kun ammoo yoo ammaan tan hojii waliin qabatin yoo gaddeebi'ee fudhata iyyuu mallee dhaalaa deemnaa jechuudha. Yoo ammoo kaanee hojjenne gara hojii kaane iyyumtillee badaa deemtee jechuudha. Kanaafuu dargaggeessi keenya hojii tuffachuu osoo hin ta'inu hojii kamittiyyuu itti hirmaate akka hojjetuuf dhaamaa jechuudha. Hojii tuffachuun hin barbaachisu jechuudha. Ani asuma godin Booran ba'aa kan jira. Magaalaa Nageellee Boorana. Naannoo hosteelii Diimtuu jedhanii gandi goobicha kana jira. Kanaafuu maamiltoonni keenya lukkuulee kan bitachuu barbaadan aga killee ta'e aga lukkuu sokkee bakki isaan barbaadan cufattiyyuu argamuuf hin dandeenya. Miilaanis ta'e baayikiilleen cufaayyuun geessinaafi kanaafuu lakkoofsa bilbilaa heennaallee cufaa hin kenninaafi akka dhufanii bitatanii yookiin akka bakki jiran nu beeksisanii dhufne nu geessinuuf barbaannaa jechuudha. Sanillee galatooma waan kana akka dhuftanii na laattanii bitanirra na jajjabeessitanii namni beektu fi lafa hayna min ta'u namni gaafsi bira jee namatti miil nama ta'a jechuudha. Kanaafuu dhuftanii waan kana na laattanii bitanirra na jajjabeessuu keessanii fi galatooma gama immoo miidiyaa keessanilleen waan argaa dhageetti waan heddurra barachuu jira jechuudha. Kanaafuu gama miidiyaatilleen baay'ee galatoomaa jechuudha. Daawwattooteen yaa waliin dachaane hojii dargaggeessa kana irra akkuma baratanii dhaabbuu qabna. Dargaggeessi kun fakkiin dargaggooteen tanaan horsee bulaa hin ta'a jennee yaan tanaaf isanii dhiyeessine. Nami keenya hojii akkana taniin tuffata. Hojii tuffachuu wallaala. Harki namaa nami hin fitu. Sagalee mi'ooftuulleen taatiin daffitee dadhabde argatte. Nulleen akka nam keenyaatti hojii tuffachuu miti diqqoo argatetti fuul deebi'ii asumaanii isanii dhaamna. Taaniin nami lukkuu tan barbaaddani godin Booran ba'aa malka gubaati aga walaa bulamaaniitti bilbil kanaan eloo yoo jettani fulmisan jirtanitti isaniif hinnaa jedhan oraa bulaa deebana. Gadaan warqaara gannet waluutuuf deenjet gadaan wantee gaatis munateen waa qabballis hinjabeessan eenyummaatiyyaa lallabee dhageessisa addunyaa.